Oromiyaa jibbineetiif kana qabatamaan waan beekanii wanni keessan seenu nu garuu Oromoo jaalanna waan saba keenyaa ta'u jaalanna isin harka dho'isisuudhaa jecha waan isin hin taane isinitti himu never waan ummata kana hin taane na jaaladhaa jee isinitti himu yoo barbaaddan na jibba malee tokkoffaa lolli kun itti fufuun qabu lammaffaa hunda caalaa gara itti deemnu mariidhaan deemuutu irra wayya jennee yaadna maaliifi arra hedduun hoogganni Oromoo ni kijiba isinitti hima waan ofiin amanne isin amansiisu isinitti himan warri hedduun walabummaa Oromiyaa jiru kun qabatamaan kasanitti ciccee nagarre waan ani itti amanne isinitti himu waay dongora warri akkas jawa hajjeefamuu haa fannifamuu hin jennu akkas jedhus gargaara gara fuuldura deemnee rifarandamii murteessina homaa miti ammatti garuu nuti kan jennu inumaa'uu yeroo miti dhimma akkanaa soodhaaf maaliifi lolli kun itti fufnaan lolli Tigraay kun deebi'ee kaanan lolli Oromiyaa keessaa kun saffisaan araaratti deemuu baannaan saboonni biyya sanii ummanni biyya sanii kasaaraa hama keessa seena ama kurnan irraati lolli kun hin dhaabatu Siiriyaan qabsoodha nagaa san hoggaa dizaayin goonu biyyoota East Europe kanarratti hundeeffamee goone ture dhaqee qaamanii arge biyyoota akka Sarbiyaa kana Boosniyaa kana keessaan deemee arge sana hundeeffamee kala revolutionary dizaayin goone Samboota Arab Spring hoggaa dhufuus keessa turre qorachaa turre barreessaa turre ni rifanne biyyoonni faca'uu kanarra biiti teenya namni Itoophiyaan akka Siiriyaa taatu barbaadu ni jira bar biyya teenya ummata keenya bar dhagaa waan Itoophiyaa jaaniif baandiraa isii tana irraanfadha haasaa irra lammaffaa diigamuu isiitiif immoo Oromootu itti gaafatamu ta'a jallaa keenyaatu gubbarra jira bar kana beekaa nuutu jallaa fi diriiraa keenya dalaala malee ormi walumarra nu laala walumarratti ka biyya saamu jiru obbidiyoo baalataraa ka jaamee arrabamu Oromoo isini galaami kanaafi kana ka jennu waliigalatti haalli amma biitii keenya keessa jiru haalli ummanni Oromoof sabaaf sablammoonni sun keessa jiran Oromoo qofaan dubbatiin asirratti hima ummanni akka gumuus kun isin bar hedduu daasporaa hedduu jirtan waccaniis dubbattaniis loltaniis hogganas qabdan kan dhufee isinitti haasawu hawaasa qabdan ka isinirraa iyyu qeerroodha qabdan hanga fedhees taatu ka qawweenis taatu dhakaanis isinirraa falmu jiru sabaaf sablammiin biyya san keessa jiru bar ka guyyuudhum ka namni irraa naasoyin ka nama iyyuuf hin qabne ummanni gumuus amma gurraacha kun gurraacha janiin isaa yaaman kun naaf baqqalaan dhayinii agarre magaalaa dachii fitirra magaalaa dhaquu hin danda'u magaalaa dhayinaan akka saree masgiida seentanitti seentetti ari'anii ajjeesan biyya teenya keessatti Oromoo if qofaa fi miti ollaa keenyaaf isaa yaadnu hiraar ummaatiin biyya san keessa seenaa jiru amma waan na boonsu keessaa tokko bara dabre kana keessatti ummanni keenya yeroo ummata Tigraay irra rakkoon son geessu bira dhaabbachuun keessan sirri ture kaleessa hoggansi isaanii paartii isaanii akka nu godheettanii ummata hijaa akka hin taane agarsiiftan ummanni Oromoo ummata nama boonsu bara ummata nama boonsu gaafa fincila godhaa turre san gaafa mormiirra turre san sirna wayyaanaa irratti gaafa fincillu ummata Tigree nama Tigree tokko Oromiyaa keessatti hin tuyne ummata naamusa qabu ummata kaayyoo beeku ummata sirnaa fi ummata adda baasee beeku Oromoon ummata haaloo hin baane waan wayyaanee duraan ga'e isin irraanfatu godaan isaa jira
Ini rampan Oromoon kana dongoruu qaban isaanis. We did not forget. Garuu kalee roorroon nurra geesse kalee miidhamne ajjeefamne arra waggaa isaan ajjeefaman miidhaman ni dhalchine. Mootummaan jallaan Oromoo geggeessu kana barbaadee turte. Oromoon garuu jallaa ibiitirra osoo hin ta'in dhugaarra gortee jechuudha bara. Kan itti boonuu qabdan akka Oromootti itti boonuus qabda. Isinitti himu naannoo isaaniitti nageenyi hayxii yoo kan dhuftu taate shoora guddaa ka qabu ummata kana. Waan dubbattan irratti illee of eegaa. Akka aartan hin dubbatinaa. Maaliifi Oromoo afaantu hama malee garaan qulqullu. Kana qabatamaan reefu isinitti himee jira. Akkuma garaa keessanii akkuma garaan keessan laafa arrabas laaffifadhaa. Keessattuu warri biyya faranjii jirtan. Maaliif you are our diplomats? Ni beektanii mi? Anuu laaffifachuu baradhe. Akkatti suutaa isa gartanii. Laaffifadhaa xiqqoosi. Abdii qabdaa ka jettan. Abdiin qaba. Tokkoffaa uummata Oromootiin diraayin abdii qaba. Wali wacuu kanaas hin jibbina. Walajjeesuun wali wacuu wayya. Ka wal lolluufis, ka wal abaarruufis kaayyoo tana waan itti amannuuf waan garaanu nyaattuufi bara. Amma namoonni hedduun gana yaada kanaan dhufu lolu jiran hamtutti hin laalu. It shows me how much I care. Ukkaamsuun barbaadu. Galman dhaquutti wanni maayikii kennee dubbadhaaf irraa buqqaasaa jiruuf anis isin dhaga'uun fedha. Kanaan faallaa ta'uus akka isin dhaga'uun fedha. Passion wanni isin godhaa jirtan kun waan gaariidha. Wanni nan abdii qabu tokkorraa isin irraa hin abdii qabu Oromoorraa. Keessa deemeetiin beeka. Oromoon takka naqaanasitee hin beektu. Mootummaan shimbirroo miti dhakaan hin kaaftan osoo nuun jedhan. Isin kaafna gaafa tokko ministeerallee hin baasu gaafa tokko jara osoo wajjin osoo diriirii keessa jirru Oromoon biyya bulchuudhaaf qophii miti. Koo na dhiisii jeen harreen teenyaa isin ol ni bulchitin jeen itti dhaabachuu ture jechuudha. Waaniin Oromoorraa abdii qabu. Amma garuu garagalchaniiti waan tokko tokko nuun jechuudha. Laal ni mirkaane dhagayaa Oromoo tokko isin irraa abdii qabu. Lammaffaa dhugaa keessanitti namna. Dhugaa uummata kanaatitti. Uummanni kun daangaa namaan dabarre. Daangaa namaan dabarre. Ooyiruu namaatti hin dabarre. Nama mana isaa dhufee ooyiruu isaa dhufee diinni irraa fuudhee kanneewu narraa kan hin jennee dhugaa qaba uummanni kun. Wannummaa mootummaa amma jirtu sana kana daddaayisee addunyaa irratti akka jibbamtu godhe dhugaa Oromooti isinitti dhiyaate. Maaliif uummanni Oromoodha? Uummanni Oromoo isaanii amata 27 alagaa hojii ta'ee isaan cabse irra dabree fi hamaa koo hamataa koo jee carraa kanneefi ni boochisan. Qalbii cabsan uummata kana. Qalbii caba Oromootitu salphina kanaan isaan ga'e. Waan biraatiin miti. Kanaaf dhugaa Oromootiin ni amana. An jara bilchiginnaatis, jara wabootis, warra jidduu kana jiruttis akkuma ilmaan Oromootitti ilaala. Akka obboleeyyan kiyyaatti ilaala. Obboleeyyan dilaan qaba nama gaafa asii dhaqeen argeetti jirani. Kan narra irra dhiyaatu kan amalli irra tolu waan hedduu ni jira. Garuu ilmaan abbaa tokko uumaa godhuu hin dandeenye. Kanaaf hamma danda'ametti isaanis dhugaa saba kanaa akka isaan qalafee lafaan isaan dhaye amananii ummata kana imimmaan irraa haquudhaaf badii ummata kana irratti hojjetan irraa deebi'uudhaaf tarkaanfii fudhachuu qabu. Nutis kan nu baasu wal fixuu osoo hin taane walii obsuudha jennee deemuudha nu baasa jennee ta'uu danda'a. Galatoomaa.